سيفن لكوف تربة بريسي مي سيفن أجيرا ديبتي عن نجيل الارتي سيفن أجي كوفتي مي تربة بريسي سياغل شو فلوسي ديبتي إني لما فاني مو ودفتوني كي نموني كما لما إبسادت سوچي جولي كوني أغر سيسانوني وغارب بيرو بچولا في واندن دي سنون إني قرطمي كابوس إني أبابو كابوس تو ججبه ساني سيني غالي أما كيستري تو كتو كوينجرو فكينا بي يعني يوكا كي بتاتو كوامي بلابو أوانتي باسا ميچي توانتي بي فكينا كيستري بكا وندرانجرو كانا بي يولي تو كتو كوس إجا بتاتي سلالا جرا بدي كورس ولا بي يولي ورا نوي بدون تاني ورا أسر قباتي بأي اسم وارس اسم غمچيسو كورس ولا يا أورومو خساكوتان تكبدون عادل شيء بدون أكم شفت نجا كيساني نجا فيا ستو بددلي جين هجو ساني أما فبراهين كاب نتركني نتجاوز جروبر خنابر نمني دعاتا ديما جراو فتا خنا وفني أورومو هم تني مالي فما خن عارف no uffati chanin qaba gin nabira miti amma kan jiru borutti na qopheessu na fidu danda'u malee amma dhaqee fudhachuu hin danda'u nama sakina na wanda ma tinzari ya bahal lipsina ya bahal akkuma ati yoon arraa dabartuutu gisee deebii lammata ani wajjin dorgomuun hin danda'a. Okay, follow yaada gaariidha. Yaada gaarii, okay. Follow si taasisee hin jira ishi gisee deebii lammata waliin hin dorgoma arra shi nu dabarsi. Okay, galatoom siifa. Hedduu tokko galatoo. Hayyee. Respect. Saya jawab saya tu tanah galcio. Wali mau ditara mana itu karena Rabbi nama asfafish ini tu karena belum nurah kena. Belum belajar kudu belajar i kalau tamat ciri. Warri mau ditara warra jalan tuan itu berresan yo bilo ke amiu tinggal mau ditara mah kabatani deh. Serba karena itu aku bani fam karena sekarang tanya tu kalau tiada jar. Bas. Oke sampai itu. Urji gutu ti mulat ufan dia kamu latu taut. Wanda macam itu. Gimana cara? Dia pergi suya dia ufatnya jerat jeti. Saya jawab Muhammad. Wanda macam itu ce ya orang bahalnya ya orang hezb wadajochna አድናቂዎች ዛሬ የኦሮሚያ ክልል አልባሳት ጭፈራ ብዙ ነገር አለ። ቁጭ ብላችሁ እንደ እህታችን ወንድማችን ሬስፔክት ብዙ ሰዎች አላችሁ። ቁጭ ብላችሁ የመታደም የማድነቅ የሁሉም ነገር መብት አላችሁ። አንዳንድ ተሳዳቢዎች ደግሞ በእናታችሁ አልመጣንባችሁም አትምጡብን፣ ካላገባችሁ ሂዱ። ገባችሁ? ብዙ አማርኛ ተናጋሪም ሆነ ብሔር ብሔረሰቦች ኦሮሞን በማንነታቸው በስራቸው በፍቅራቸው የሚወዳቸው ስላለ እናንተ ተጋብዛችኋል። ሌሎች ደግሞ ሂዱልን፣ አትሳደቡ። እዚህ ስር እየሄዳችሁ ሰውን ለማሰደብ ሂዱልን፣ አትሳደቡ። ሰው ባህሉን ያለውን ነገር በፈለገበት ቦታ ማክበር አይችልም እንዴ? በእናታችሁ ነው የምላችሁ። እኔ በስድብ ሳይሆን በእናታችሁ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Ibsa. Biko. Ibsa wanto ko sini dabarsuuf yaadeni sagantaa sin qabdan si'a tokko tumiyuti goote seena. Harri screeningi mitini faayinaalii da eeggate liistii of biraa qabda sababa ta'eef liiftii sanaanii wantoota jiran amma kutaa 11 maqaa isaanii amma Boorana yoo ta'e Boorana ijoolleen akkasii nu dhiyaadhaa. Kanatti aansee ijoolleen akkasii nu dhiyaadhaa jettee maqaa isaanii waamtee gara sagantaatti yoo deemte malee amma eegalee warri kana qophooftanii kottaa jechuurra sagantaa kee amma himiif tokkoffaa kana ijoolleen akkasii maqaan keessan already registerii ta'ee qophaa'an eegaa itti aansee isintu ta'a. Namarra dabarsuun hin ta'u maaliif yoo ta'e ama kutaa akkuma amma Karrayyuun aansette Karrayyuutti aansee Jimma jiraje Jimma taanse mo wani nimne fin qaba yo maaliif yatte kutaan teenya ganaadha janiiti namu wanni jaa waan oromoo kasa jiru nim beekan
سنيفي لما لما كايشت أنا وجولين جيم كابوتو مكاس يا مانجرا نقال غاري قوتي مكاواميتي مالبا جولي أما وريكانو فتنو فنسين Lu warga ko pomne doka screening guya screening tikunin injir saati kette fayyadamu sirra jirata warra qophaan dammoo galchita injira taanaan isaaniin gara sagantaa umaa goota warran qophoofne sagantaa dhumaa isatti fufu sagantaa kee gochaa akka wantichi gidduudhaan akka hin qabbanoofneef jechuudha. Warra moderatoroo qabda sababa ta'eef warra waan hin taane barreessu warri kontiroolii godhani isaanitti miti hojii isaanii hojjetani mubee nama gidduudhaan kana jechuudha warri moderatorii ta'anii ijoollee sana miyuutii godhani yookaan immoo bilookii godhani jijjiirra ta'anii jechuudha. Warri kaan immoo dhaabii warri kaan koppiliingii gochaa hojichi akka itti fufu godha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaan isiniin jedha asuma jirra. Thank you. Fanahin. Story engineering in America. Malabba kiyasi agodu abdurre ko dudde ko sifajet. Walluma qabso ke gasa turre jechuudha wal arguu dhabne malee anifati. Dhugaa rabbi. Wal arguu dhabne malee anifati adda qabsoma tokko keessa turre waliin. Bayi misra kadira ta'ee tudee jala kana nama hin arrabsin obboleetti akiraa yetti. Koomentii jala waan barreessara ni argitu ati silaayyuu ija hidhatte haadha faatee malee koomentii jala waan barraa'u hin argitu. Taati faatee dubbattu qofa argita. Obboleetti akiraa nama hin arrabsin jetti. Koomentii jala akkasiin barreessitu hin argitu. Hatamma nama ofiin jettee haasayaartaa akka jettu. Fargise gizee rabbeedha faateen tun jechuudha bara. Akkana ollaalaa qofa deemte akkana laalaa. Ottee distii burcuqoota manaa fixxeetiin abbaan manaa kisaaraan dhooftee guyyamarraa burcuqoo baadhataa galuuta akkanaa tana. Akkana gallaaluun beektuutiin akkana ol malee. Maaltu na jala jiraa maal lafa kaayee ol ka'ee hin beektu. Akka dubartiititti jechuudha. Qaamni si hin hassasu. Anamma yeroo waa gate yeroo waa dagadhe jechuudha. Kaan ammoo waa gate bakka maal dagadheera hadha waa dagadheera onneen tiyetuun qaamni kiyya kun maal dagadheera waa dagadhee jiraan maal dagadhe eessa waa dagadhe amma kaleessa mana siifuu dhaqee chaarjarii mana kiyyaa fuudhee dhaqee achi gatee gale dagadhe jechuudha. Bakka maal dagadhe shaanxaa fudhadhe caammaa fudhadhe maal dagadhe akka waa dagadhe gin qalbiin tiyya na beetti. Kanamaaf siin jedhe dubartii erga taatee booda erga dubartii taatee uumamtee booda Jasti atin akka dhiiraatti deemuu qabdu akka dubartiitti deemuu qabda malee jechuudha. Akka dubartiitti deemuu qabda. Guyyaa irraa abbaan manaa kan kee burcuqoo baadhatee galuu hin qabu. Guyyaa irraa abbaa manaa kan kee qarshii wannoo fuudhee deemuu hin qabu. Seef kana. Maqaan hin balleessin tasa liivii keesseene. Tasa eega liivii keesseente baay'ee jala eega fuula haadha faatee argite daddafii baafadhu. Maal goota jala kana qorrita. Allahu akbar. Minisootaa keessa nama si jaalatutu jira si dubbachuu sodaatanii. Allahu akbar yaa rabbi. Ada kanaaf rabbina dhagana maaliifi na bansiise ada. Abdurree kiyya dhageeffadhu. Ana yoo taate singiliidha. Singiliidha. Ta durbummaa eenyuuf waadaan galu warri asiin dura an ofitti amanaa durbummaa qabadhee isin gowwoomsaa ture rabbii keessanii jedhanaa dhiisaa. Ta durbummaa waadaa isin hin galu. Waadaa isin hin galu. Maaliifi biyya Arabaa ture, gaazii baadhataa ture, biyya Arabaa ture, ruuza baadhataa ture, biyya Arabaa ture, waa hedduu tasa qaayyamaa ture jechuudha. Waggaa 9 biyya Arabaa hojjedhe guyyaa takka boqonnaa argadhe hin beeku. Baduu dandeette ayitaawwaqamu. Yoo jiraatte sun kennaadha jechuudha. Gama birootiin ammoo gama biraatiin ana yoo taate wannumaan narraa dhaban tokko hin jiru. Jaarsaa waliin jireenya akka itti oofatan beekaa.
akkatti bulan beeka, akkatti dhossan beeka, akkatti gorsan beeka, akkatti awwaatan beeka, akkatti bayan beeka, akkatti galan beeka. Isiniif gala. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Kanaafi dhiirri haadha faata irraa jaalalaan qabamtanii haadha faata irraa jaalalaan qabamtanii haadha faata tana yoo gaafadhe waan naan jetti haadha faateetu waa na dubbatti invite me mother single Abdul Wahab single me your mother ani mother itamteeti afaan amma jette kanaaf say sorry afaan amma dubbatte kanaaf say sorry as jedhateetta malee ati mana kiyya yoomal qiyaamaa ol hin seentu yoomal qiyaamaa mana kiyya hin seentu afaan amma dubbatte kanaaf afaan amma dubbatte kanaaf mana kiyya ol hin seentu ati laalka urunguun afaan ofiitiif abaarsa fudhatte silaa si galchee oole jecha amma maazar jette kanaaf koomentii jala teettee jechuudha. Gitanii kana gatii ta'ee fi maal jechuu barbaada. Na sodaatan amma baay'ee wani beeka dhiironni hedduun na sodaatan. Na dheessanii na sodaatanii konfidensii akkasiin qaban. Yaa habiibi yaa galbi yaa ruhii afaan arabiffaatiin afaan oromiffaatiin yaa lubbuu koo yaa jiruu koo yaa abbaa manaa koo yaa kabajjamaa kan koo isa fuulduraa. Afani Amarifatin የልብ አንጀቴ የመድኃኒት አንጀቴ የኔ ሁሉ ነገር የኔ ብቻ የኔ ስጦታ ምን ልበል አፋን እንግሊፋቲ ማይ ሎንግ ሊቭ ማይ ኤቭሪቲንግ ማይ ሃዝባንድ ማይ ዋይፍ ማይ ሆኒ Maalsi afaan kamiin si afaarsume afaan kamiin si taahim gatii kana ta'eef na dubbisi anama bultii ijaarachuudhaaf qophii na barbaachisu hunda xumuree jira qophii na barbaachisu hunda Kopiwwan dhabuu osoo hin taane Ameerikaatti dubartiitu dhiira jimbiilfachiisa saniif rakkoo qabu jiguma jimbiilfannaa siin jette jedhiin waadaa galeeraafi warri Ameerikaa keessatti shamarran isin gabroomsite shamarran jechuudha hin jedhaa miti don't touch me shut up calm down dubartiin siin jettu mataa isi kan keessi nyaatte haati faateetis akkanuma nagooti yoo dhufte jettee hin shakkin obboleessa kiyya. An calm down siif ta'in jiraadha. Shut up siif ta'in jiraadha. Shut door siif ta'in jiraadha jechuudha. Kanaaf keessaan na dubbis wannummaan ati sodaattu hin jirtu. Keessattuu warra shamarran mataa isin nyaattee jaartiin mataa isin nyaatteette hiiki isin hin jedhu uduma isin jirtu na fuudhiiti jireenyi maal akka ta'e isi agarsiisaa. Gadhiisii isii gatii isii baasii arii na fuudhi isin hin jedhu uduma isin jirtu isiirran na fuudhi. Jireenyi tun maal akka taate si agarsiisan. Laayibiin maal akka taate si agarsiisan. Bultiin maal akka taate si agarsiisan. Isiin sunuyyuu koorsinarraa fudhachuu dandeessi. Isiniif gara. Isin maan sunuyyuu koorsinarraa fudhachuu dandeessi. Afaan na goge silaayyuu. Taaptaaf gochuun beektan. Dhugaa haadha faatee naaf taatee jirta nambara kee ergii alla rabbii kiyya. Eessa jirta saree kiyya? Obsaa ka jettu kun. Dhageeffadhu ammoo dhageeffadhu. Wanta akkasii hima waan waadaa sii galu. Ani bultii ijaarachuudhaafi haadha manaa gaarii nama takkaa ta'uudhaafi haadha ilmoo gaarii nama takkaa ta'uudhaafi I am promise.
Gimmi senjari keessatti haadha faateetitti wayadha. Inni jedhaa tachi boodi deebi'ee cululuqee dhufata jette taanaan nan dubbisin. Nan dubbisin obboleessa koo. Nan dubbisin gizee taabtaabii tiktokiitiif taabtaabii miisenjaraa hin danda'an. Qajeeluma sitti. Miisenjarii keessa galee haadha faateetitti wayadha jettee dogongorteerta. Dogongorteerta. Rabbiin si agarsiisu haati faatee maal akka taate. Gaafa ni kana godhattee jaartii halaalaa tantee ta'e. Ani bakka hin jiraa miti. Wanni takka sirraa dhofadhu wanni takka sirraa of duuba deebi'u hin jiru. Achiin gara kan onlaayinii irra taa'ee haadha faateetitti wayadha haadha faatee taabtaab godha jettee dogongorteerta. Dogongorteerta obboleessa kiyya dogongorte naaman. Onlaayinii irra taa'ee gaafa taabtaabii geessine gaafa wal bira gennaniifati. Akkuma sa'aa waatiyyoo jechuudha wal mallassuu qofaa jechuudha wal arraabuu qofa. Amma waatiyyoon guyyaa hodhaa oolte galgala gizee haati itti baatu ayyoon teennatti baatu ayyoon teen elmachuuf itti baatu saaniin waatiyyoo wal arraaban guyyaa wal geeffatanii ranka guyyaa maqaa wal geeffatanii saaniin waatiyyoo wal arraabanii jechuudha. Ayyoon tii akkuma jedhaa mana ol deebiti. Fayyadanii mana ol deebiti. Kanaaf waan akkasii san hin fedhuan. Gaafa si bira dhufe hin qayyadha, gaafa si bira dhufe hin dibadha. Waan na barbaachisu hunda ni eeggadha dhumate. Gaafii biroo ammoo taphannaan dhuftetu jira. Yoo heerumte tiktookii ni dhiifta gaafii jettu. Ani osoo at Ameerikaa jirtu, Ameerikaa osoo jirtu, yookaan ammoo Kanaadaa osoo jirtu, nikaana godhattee tiktookii ni dhiiftaa yoo jette hin dhiisu. Sanamuma si himaa jechuudha. Nikaana godhattee tiktookii ni dhiiftaa yoo jette hin dhiisu. Maaliif jennaan jaalalli wannoo jechuudha. Jaalalli fageenya hin amansiisu. Jaalalli fageenya hin amansiisu yoo wal dhabnes rabbi nu haa sabbarsiisu sanii jechuudha. Jaalalli fageenya hin amansiisu. Jaalala fageenyaa taa hin amansiifne tanaaf jecha ani jechuudha. Ani jechuudha jaalala fageenyaatiif jedhee never give up. Ima in TikTok hin dhiifne jechuudha. TikTok is my life. TikTok live kooti. Dirree yeroo na dhukkubee haa biyyaa isaa ta'uu hiriyoota kiyyarraa isaa ta'uu faamilii kiyyarraa isaa ta'uu wantoota hedduun gizee mataan na dhukkubee an TikTok keessa dhufeetiin fanii ta'aa jechuudha. TikTok keessa dhufee boqonnaa argadha. Maaliif amma yoo ganama aaree jiraadhe amma TikTok keessa dhufee koomentii nama tokko dubbiseen kolfa tokko kana arrabsee waa hin jedha maal jedha yaada biraas gidduu sanii keessa maddisiisee koomentii keessan irraa ni haasaya dagadhee jechuudha. Aarii ganama mataa na wareersite san dagadhee jechuudha. Kanaafuyyuu anaaf TikTokiin namni naan beeku jireenya hiyyaa jechuu hin danda'a. Rabbii gaditti. An nama caala ilma namaa caala TikTok dhiyaadhaan. Ilma namaa caala jechuudha. Nama hiriyyaan qabu baay'ee wala hiriyyaa dhiiraa wala hiriyyaa dubaraa kan keessa kootti madhu kan itti dhiyaadhu hin qabu. Anaa ganin TikTokiin san hundaa jechuudha. Hitanii kanaafuyyuu Ameerikaa irraa ta'etteetiin TikTok irraa na balleessu Kanaadaa irraa ta'ettee TikTok irraa na balleessu gaafa si bira dhufe. TikTok miti Nokiyaa qabadhu itti Nokiyaa hin qabadhaan. Gaafa si bira dhufee si bira gahee TikTokii inumaa miti TikTokii miti bar TikTokii dhiisii miti silkii kaameraa iyyuu dhiisii Nokiyaa qabadhu yoo jette silkii Nokiyaa qabadhee ni deema. Maaliif jireenya kiyya santu naa caala jechuudha. Jireenya kiyya santu naa caala. Isa hadhaa addunyaa boruu akiraatillee jechuudha. Gitee boruu akiraatillee waan ta'eef inni dhiisa rakkoon qabu. Gin si hada dhufee boru deemuu danda'uuf maybe
Ana si Kanada si yaadde tiktokiin dhiisu. Gin wantoota biroo kan irraan dhoogitoo jiraate irraan dhaabbadha. Wantoota biroo kan irraan dhoogitoo jiraate lakki wanni kun hin ta'u jettu yoo jiraate kanaati irraan gorsitoo jiraate irraan dhaabbadha jechuudha. Hima didduun du'an didduu jedhan saniif. Isiniif galin jedhee yaada yaadni kun.